السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زرزرستو وردتو مبارك توب بقى زرات تانين سنين جدا هادان تنسوان هارا قد دفنجرا نمون نقرأ شانال الكيات فارتا من دون تكيسنو قلتوما نمون هارا فتاني موتو يو وقلن تسنتوقاتي سبسكرايب قدا فيديو لايك قدا شير قدا يادا كيسنا بريسا سنين جدا yaada keessan barreessaa isin jedha hadhaan tanaa maal qabattee dhuftee hojjettanii kanaan dura viidiyoo isin hojjedheen ture viidiyoo waa'ee galiisaa irratti jechuudha. Innaa namoonni hedduun akka rakkataa jiru ni beekama. Kanaafuu obboleewwan kiyya akka irraa fayyadamtan waan barbaaduufin isinii himuu barbaade. Innaa yaa namoonni hedduun keenya karaa biyyaa galuu ka barbaadnu jira. Immotiyyu kan rakkataa jiru hedduutu jira, kan dhukkubee rakkataa jiru hedduutu jira. Hedduun keenya galuu barbaanne garuu akkam akka ta'e irraa hin beennu. Kanaafuu jechuun information gaahallee hin jiru. Yaa garuu warri imbaasii sirriitti dalagaa jiranii maashaallah. Garuu immotiyyu wanti isaan hojjetaa jiran inni beeksisan tokko illee hin jiru. Garuu immoo sirriitti hojjetaa jiranii. Namoonni achi deeman faayidaa inuma argatanii irra guddaan rakkoo maaltu jira akkanumatti zim jettee hodhatte sinqee balanii sababa kanaaf namoonni hedduun hin jiru jedhan garuu ni jira dhibbaan dhibbatti sirriitti dalagamaa jira. Anis kanaan dura yeroo hedduu dhaqee kararraa deebi'een jira garuu mootuyyuu akkasii miti zimuma jettee karaa gubbaa hodhatte yeroo ammaatti sinqee balanii karaa imbaasii gubbaa hodhatte paaspoortii yoo hin qabaatin mattaawaqaa yoo hin qabaatin sinqee balanii jechuudha. Warri karaa gubbaa jechuun karaa gubbaatti wazabanyaan karaa gubbaadha ol seessanii jechuudha. Kanaafuyyuu namoonni isin dhukkubee jechuudha. Namoonni isin dhukkubee kan waraqaa mana yaalaa qabdan kanniiniif sirriitti keessummeessaa jiran namoonni isin dhukkubee waraqaa mana yaalaa qabdan fi namoonni mattaawaqaa qabdanis ni keessummeessanii jechuudha. Namoonni isin dhukkubee waraqaa mana yaalaa qabdan dhaxxanii waraqaa mana yaalaa keessa yoo mul'istan ni seentanii achi booda dhimma keessan xumurattanii gara biyyaa deemuu hin dandeettanii jechuudha. Ammallee dubartii ulfaa isaanis ni keessummeessanii. Inni itti aanu mootuyyuu warroota paaspoortii qabdan namoonni paaspoortii sirreeffachuu barbaadan akkanatti wanti beekuu qabnu namoonni tokko mattaawaqaan paaspoortiin hin bayaa jedhan. Mattaawaqaadhaan paaspoortiin ni baya garuu wanti beekuu qabnu mattaawaqaadhaan paaspoortii baafachuu ni danda'ama. Garuu wanti beekuu qabnu maalidha? Mattaawaqaadhaan paaspoortiin kan baafamu nu warra duraan paaspoortii qabu osoo hin taane namoota paaspoortii hin qabne jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni xalabaa dhuftanii karaa kamiinuu ta'ee paaspoortii qabdan mattaawaqaan paaspoortii baafachuun hin danda'amu. Sababbiin maalii fi paaspoortiin kan duraan bahee jira waan ta'eef namoonni mattaawaqaan paaspoortii baafachuu danda'an namoota abadan inumaayyuu baraanis dhuftanii karaa kamiin dhuftanii paaspoortii hin qabne qofatuyyuu mattaawaqaan paaspoortii baafachuu danda'a. Namoonni duraan seeraan biyya kana seentanii xalabaa baddanii yookiin immoo karaa karaatiin paaspoortii isin jalaa badee lakkoofsa paaspoortii keessanii yoo qabaattan paaspoortii baafachuu dandeettan. Kooppii paaspoortii keessanii yoo qabaattan paaspoortii haaraa baafachuu dandeettan. Ji'a 2 tura jechuudha paaspoortiin. Yoo san hin ta'in immoo namoonni ala xuuluma galuu barbaadanii jechuudha. Waraqaa mana yaalaa yoo qabaattan mattaawaqaa yoo qabaattan haala kanaan ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu alhamdulillahi walumaa galatti anis hadhaan tana xumuradheen jira. Alhamdulillah yeroo dheeraaf achi deddeebi'uu ture. Sababiin yeroo dheeraaf achi deddeebi'uu turee fi mattaawaqaan qabu paaspoortiin qabu guyyaa hundaayyuu karuma gubaraan ari'anii jechuudha. Garuu alhamdulillah amma naa milkaa'ee jira. Karaa itti naa milkaa'es waraqaa mana yaalaatiin waraqaa mana yaalaatiin xumuradhe naa milkaa'ee jira jechuudha alhamdulillah. Inniin kuni kan kafaltii ittiin kafale yeroo bisbaasii baafannu kafaltiin ni kafalama. Inniin kun immoo annoodha waraqaa kiyya bisbaaseedha.
alhamdulillah bisbaasii fudhadheen jira inna alhamdulillah hedduu takka gammadeen jira yeroo dheeraadhaaf dhugaa yeroo dheeraadhaaf hawwuun ture fudhadheen jira inna amma haala kanatti nuu kennamaa jechuudha namoonni daa'imman qabdan daa'imman keessa wajjin ani yoo daa'imman waan hin qabneef kophaa kiyyatti jechuudha inni kun immoo risiitiidha yeroo bisbaasii baafnu birriin kafalla birrii guddaa miti riyaala 180 inna kiyya kana namoonni paaspoortii sirreeffachuu barbaadan immoo kun immoo kan ijoolleetti na bira jira paaspoortii qaxaroo qabatteerti jechuudha ji'a lamaan boodatti kan hiriyaati paaspoortii qaxaroo qabattee jirti inna haalli jiru kana fakkaata namoonni galuu barbaadan karaa kanaan galuu dandeettanii haala kanaan galuu danda'ama jechuudha anis inshallah yoo rabbiin jedhe yeroo dhiyootti karaa biyyaan hin deema kanaafuu namoonni galuu barbaadan namoonni rakkoo keessa jirtan haala kanaan xumurachuun ni danda'ama garuu mootuyyuu osoo homaa hin qabaanne osoo waraqaa mana yaalaa hin qabaanne osoo paaspoortii hin qabaanne osoo mattaawqaa hin qabaanne kara imbaasii yoo deemtan bu'aan takka illee hin jiru namni hunduu kana beekuu qaba jechuudha namni akka namni si keessummeessu hin jiru yoo isin danda'ame yoo paaspoortii keessan qabaattan paaspoortiin deemuu dandeettanii irra guddatti garuu waraqaa mana yaalaa daddaftanii namoonni isin dhukku daddaftanii kara biyyaa deemuudhaaf waraqaa mana yaalaa baay'isee isin barbaachisaa jechuudha inna akkanumatti zuma jennee akkuma duraanii yoo kara imbaasii ka deemnu ta'e wanni keessummeessan takka illee hin jiru jechuudha namoonni hedduun ani kanaan dura yeroo meeqa na deebisan yeroo 4 na deebisan jechuudha dhaqee yeroo sanitti homaa waan hin qabneef anamma yeroo kanatti mattaawqaa biyyaa na ergameen hin qaba mattaawqaan hin qaba waraqaa mana yaalaa hin qaba haala kanaan xumuradhee jechuudha alhamdulillah amma kana hafee guyyaa qaxaroo kiyyaa ashaaraa jechuudha Facebook irratti eeggadhe ashaaraa godhee kara biyyaa deemuudha inshallah yoo rabbiin jedhe guyyaa sun ga'uuf baay'ee muddameera inna namoonni galuuf rakkataa jirtanii haala kanaan xumurachuu ni dandeettanii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf warri imbaasii hedduu takka hojjetaa jiranii maashaallah xiqqishoosi warri karaa gubbaa kunniin nama aarsanii garuu keessa yoo seente warroonni hojjetan qallalsiin keessummeessanii carra keesseenuu argatteellee rakkoo keellee yoo itti himatte baay'ee si keessummeessanii baay'ee hojjetaa jiranii akkuma beekamu mootuyyuu namni keenyallee akkasumatti baaqata hundi isaa kaseera hin qabne qofachuudha hundi isaatuyyuu ka paaspoortii hin qabne ka homaa hin qabne jechuudha kanaafuu karaa imbaasii deemuun duratti wantoota kanneen qopheeffadhaadha waraqaa mana yaalaallee ni jira miti ka duraanillee yoo ta'e rakkoo hin qabu inni guddaan doktorri irra isin barreesse irra isin maatabaan irra isin dha'u qabachuudha haala kana fakkaataa information jiru inna akka dhageettanii itti fayyadamtan abdiin qaba immotuyyuu namoonni hedduun lashlash hin jedhina namoonni paaspoortii hin qabne paaspoortii baafadhaa maaliif seetan kara boodaatti namoonni hedduun amma baay'ee dhimma kennineef hin jiru garuu chaasii kanatti fayyadama namoonni ammatti galuu hin barbaanne yoo jiraattan chaasii kanatti fayyadamaati paaspoortii baafadhaa ana akka yaada nama tokkootti kara booda paaspoortii malee kara biyyaa galuu waan danda'amu natti fakkaan amma tanaayyuu hedduu takka si gaafatanii paaspoortii jechuudha kanaafuu namoonni ammatti galuuf karoora hin qabne yoo jiraattanii maal gochuu qabdanii mattaawqaa biyyaa argisiifachuun namoonni ma'annoo hin qabne jechuudha namoonni duraan paaspoortii hin qabne jechuudha yookiin immoo namoonni lakkoofsa paaspoortii keessanii beektan namoonni kooppii paaspoortii keessanii qabdan kara imbaasii deemaatii paaspoortii keessan baafadhaa paaspoortii si fayyadaa jechuudha yoo paaspoortii irraa qabaattan yeroo kamittuu imbaasii deemtanii boorsaa keessan xumurattanii kara biyyaa deemuu dandeettanii jechuudha kanaafuu viidiyoon kiyya kana fakkaata yoo isinitti like share subscribe godha obboleeyyan keessan biraan gayaa namoonni kiyyaa keessanii karaa akkati hedduutu jira waan ta'eef biraan gayaa isin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu anga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaa rabbi keessa tura anallee mootu du'aa ina godha akka rabbi yeroo gaawdutti gara biyyaan galchu yaa guyyaa tana hedduu takkan gammade bisbaasii kan fudhachuuf ji'a afur jechuudha ji'a afur qofa miti ramadaan dura irraa haga ammaattiin gara imbaasii deemuu ture alhamdulillah dhumarratti naa milkaa'eera inna du'aa keessan dagatinaa isin jedha yeroo dhiyootti inshallah yoo rabbiin jedhe oromiyaa jira
إنها فيديو شير قد أنا مو نهار رفت المو سبسكرايب قد ولا قد سنوس ننزله إلى اللقاء.